yaa rabbi na baasii kafeeti albaasi namni kun nama laman fakkaatu yoo fuula isaa laalte sila akkamii garamtu garamin nu dhibe namni fiintara keessa seenee fiintara uffatee nama biraa fakkaatee nutti as yaa'ee warruma nagaa qabuu fayyaa qabaa jennee wallaallee haalli deemaa jiru baay'ee nu yaaddeessee warra dargaggeessaa immoo miira keessa seensisee kuni ganniidha moo kun nama biraatii baay'ee nu seenessee seenaa ajaa'ibaati kuni jecha namaatii miti otoo chaayinaan jiraatuu baattee fiintarras ba'uu baate silaa namni tokkook irraas dhufee fuula isaatuun agarsiifatu ani kanaaf yeroo hundaa fuula kiyyaan as bayaa oromoon gaafa nama qabe namatti iyyeetiin iyya namaa bayaa. Deemaniitu uuma rabbiittis bu'uu qabe ijoolleen kuni. Nagaan siniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin teessanii baga nagaa taatanii. Viidiyoo kana gubbaa irratti ajandaa godhatan immoo gidduu kana waa'ee ganni ani waa tokko na dhube micayyootu silaa kan qorumsi irra ga'ee wanni ishiin qabdu iyyuu ibiddi jalaa gubee iyyuu hidheen gadda dhiyoo kana ammumaa immoo kaleessaa uffattee waarrattee irreessa maal jedhanii Dubaay keessatti uffattee baate jechaadha. Gaafa ishiin uffattee baatu kana immoo isa filiiterii otoo hin qabne liivii yeroo seenanii gara ishiitti qabanii waraabanii ijoolleen achi suura kaafatee waa'ee ishiitti hundumtuu buusee baasa. Yaa ijoollee teenya Oromoo kun jechaan baay'ee ulfaatadha. Fakkeenyaaf uumaa rabbiitti bu'uun maaliif barbaachise? Gurraachomte yaa gurraachoftu gurraachas kan uume Waaqayyoodha diimas kan uume Waaqayyoodha. Waan hundumayyuu akka fedha isaatti isa uume maaltu sin geesse maaltu sin ga'e? Waa'ee dhuma ishiitiin kaanii taa'u dhugaa rabbiiti jechaadha. Ganni yoomillee taana kutattudha. Yoomillee taana keessattuu anammoo waa tokko na dhibe maal seetan shamarroota na dhibe shamarroota ishiirratti ajandaa uume edaa filiitariit akkana godha durayyuu ishiin akkana gurraatti kana maal ishii kana gisee jedhan jechaadha. Shamarran akka ishii gisee jettu yaa shamarroota keenya isinii faa yeroo baay'ee sagalee isinii taati maal taatan dhugaa rabbiiti jechaadha. Gaafa sin rakkatta si wajjin rakkatti imbaasitti sinii bilbilti kallattii hundumaan itti eenyu ishii guuttattee waarrattee tuufishiiti sinii dawwaltee rakkoo sana keessaa sin baasti. Akkuma gaariin jiru yaraan jira micayyoon tuni waan hundumaa afaan hundumaa biyya hundumaatu hin dandeessi. Ijoollee baay'eedhaanis wal beekti rafa rakkootti ijoollee kaleessa gargaaraa turte. Garuu har'a malkii ishiitiin qeequun maaliif barbaachise? Qeequmsa qaba yoo gurraacha mammaali gurraachuma Afrikaan nuyi gurraachuma jedhamna. Araboota kana biratti nuyi gurraachuma jedhamna. Wanti nuyi adii jedhamnuuf hin jiru ni diimas inni gurraachis tokkuma. Otoo gara Itoophiyaa fa'aa galtanii warra fakkeenyaaf amma diimtuudha gara Itoophiyaa gaafa galee garuu ji'a tokko narraan guutu jechaadha. Maaliif deebi'ee tanan gurraacha jechaadha. Namni gurraachummaa isaatti wanti saalfatu tokkollee hin qabu. Ajandaa godhatanii micayyoo tana walii gadi ooftu goomattoota dhugaa rabbiiti jechaadha. Tokko siruma isaatu riphereet irratti hojjete. Maal taanan ofiif jiraatti isiniif jiraatti? Maal man jedhe bara Oromoon kun dhugaa rabbiiti. Qabatuma barbaada waan tokko barbaada bara. Anammoo waa tokko na dhibe. Nama leevii seenee waarrateetu nama bakka gannii kana jaalatti fakkaatetu ittachi qabe malkii ishii kana argisiisuudhaaf. Omaayyuu wanti itti qaanfattu hin qabdu ganniidhuma. Bareedinnis ta'ee waan barbaadayyuu kan uumu rabbiidha. Omaammoo fokkuu hin qabdu micayyoon tun dhugaa rabbiiti. Yoo dubbattu dubbii ishii bakka Oromoo biratti fudhatama kan qabu isa xinnaa isa guddaa isa beekaa wajjiniin miqqanyoota kana ijoollee keenya hin miqqananii inni naafanii dhugaa rabbiiti jechaan tokko dheengaddaa eenyu jalaa gubate sana baga gubate gosh baga gubate bangaalitu maalidha jedheetu irratti hojjete isa sargeetu man callise. Maal sin goote ijoolleen dhiiraan akkana taatan nu caalti jettaniiti goomattoota wayii safara keessanis hin dhaabattu micayyoon kun. Ganniin jechaan ijoollee shamarroota qarshii keessanillee nyaatamina dhiirota akkanuma walii gadi deemtu wajjin hin dhaabatina jettee ijoollee gorsiti. Kanumatu sininaafsiseeninaaftani. Ijoolleen keessattuu Dubaay keessa jirtanis hundi keessan irratti kan hojjettan suura wajjin kaatan akkuma waan micoo kanaaf naatanii jechaan suura wajjiniin kaanii dhaqanii warratanii poosti godhedha akkana fakkaatti ishiin maarree yoo fakkaatte maali yoo fakkaatte deemtanii malkii namaatti dabartanii. Waan rabbiin uume kanatti dabartan bar
Dhugaa rabbiiti Oromoo kana jechuun yaa obboloota irraa fagaachuudha keessattuu hiriyoota shamarranii jechaan otuma laasii wajjiniin kofaltuu duubarra sii deebitee waarratteetu boolla sii qotti jechaan. Amma micayyoo kana irra jireessaa liiviin dhengadda seenname sana gubbaarratti gara ishiitti kan qabe shamarradha. Shamarratu gara ishiitti qabe akkuma waan ganni jaallatanii ganni yookaan immoo filiitteruma san illee ittiin godhanii. Omaayyuu mudoon qabdu ganni dhugaa dubu bushee tana omaa mudoon qabdu. Yoo gurraachoftee gurraatti taateeyyuu mudaan qabdu. Gurraachuma nu hundi keenyayyuu. Goomattaniiti bakka seentan naxxanii dhabdaniiti hin gubattan darajaa ishii kana hin jirtan ijoollee baay'eetu ishii jaallata warri arra ishii irratti afarsita waan hunda jettan kuni ishiin caaltan ishii feemesiidha tokkoffaa ijoollee baay'eetu ishii jaallata akkasuma immoo jaalala namaarree hin qabdi waanuma kamuu wallaansoo kamuu hin mo'atte ijoollee gad Dubaay deemtee micayyoo kana irraa gadi hin taani bar dhugaa rabbiiti akkuma ganniin dursa gaafa biyya Joordaanii gara sana deemuudhaaf eenyu jettu Dubaay sana yoon naqee baqa waan baay'ee jette inafneef kinolaal shirri meeqa irratti xaxamaa waan baay'een irratti odeeffamaa waan baay'een irratti deematii jira. Obboleettii xiyya ganni sagalee kiyya watana dhaggeeffatte keessattuu shamarroota irraa fagaadhu dhugaa dhiiruma san illee wayya waan barbaade yaa ta'u dhiiruma san illee wayya shamarraan kun jechaan qotteetu nama awwaalti waanuma hunda sirratti barbaaddi baqqaashoo mudaa kee barbaaddi asii odeessiti achi si odeessiti otoo si wajjin nyaattu nan beekan goddanyoota shamarranii baay'ee isaaniin beekachaa otoo na wajjin nyaatan deebi'an na duuba deebi'anii kan na nyaatan. Arra gaarii koo yoo dubbatan borummoo nama biraatti deemanii amaa koo kanaa isaan jechaan shamarraa jechaan baay'ee ulfaatan keessattuu ijoollee shamarroota irraa fagaadha ganni immoo homaayyuu hin gootan homaa ishii takka homaa wanti ishii riftan hin jirtan miqqantanii inaaftu malee ganni numa guddatti inni jalaa gubate suma bakka bu'aaf Oromoo baay'eetu ishii jaallata arra kan inaafu nama 10 nama 20 kanarra hin jirtu garuu kumaatamaan kan baay'atan immoo micayyoo tana hin jaallatu wajjin hin jiru sinnagumaan inaaf lafarratti shin gugguba malee namni nama jibbu seexana malee nama miti jechaadha kanaaf isa akkasii siniin jedha dhugaa hedduu takkanaari jechaadha baay'ee natti dhagaame deemanii gaafa uumaa rabbiitti bu'an ijoolleen tokko filiitterii fayyadamu eenyumtu taanaaf tiktooki kana gubbaarratti filiitterii fayyadamu namni fuula isaatti fayyadamu hin jiru odoo gadi buutanii nam bakka isaan jiranitti ilaaltanii yookaan lafatti itti dhuftanii namni gurraachi kun achirratti adiidha waan ta'eef bakka wal sin jalaadha jechaadha. Sababii isaa isa fayyadamu waan ta'eef wanta nama addeessu garuu akkasii siniin jedha hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffataniif hedduu takka galatooma waan hin aarifan xiqqoo irraa haasa'e beektu intala kanarratti duula kallattii hundumaa waan isaa babbanaa jiraniifanii homaa miti amshir nama rabbiin jaalatu akkatti qorumsitti baay'ata dhugaa rabbiiti jechaadha akkasii siniin jedha laayik sheer godhaa waan dhaggeeffataniif hedduu takka galatooma baay'ee turtii gaarii baay'ee